Abdul Salam? Man? Lega da fuuteen turreeti akkam daaraa qofataa teessees. Bo. Dhiisime. Isa sin zayitii fuulatti dibattanii cululuxxanii gabbaatan argatan dhaqee itti galee isaanin fiigee harkaa baamu. Otuma bowwaa wayitti dhaqee galee nan liqimsee nan harkuma. Cilimede. Miliquumu? Jaartii keem? Maa baqattiin? Isa nan gaafatin. Inuman gubadhe nan cinceela. Na inuma ilaahi. Irkaaboo barbaadda? Fiigdee? Jira. Fiigichi moo? Fiigichi jira? Fiigicha tolamoo miti. Qarshii sii kaffalamee madaaliyaan sii kennamee irkaabaatu jira. Qarshiinis medaaliyaanis natti haaf. Qaallitti ittiidhuma kana kee harkaan na baafnaan inuma fiigi. Hin badhaafamta tokko fa'aa baas. Isa sargannaanii gaa maali gaa? Guddaa iftaanii magaalaa Jimmaa keessatti fiigicha kiiloomeetira 5 jaalalaan ni fiigama. Fiigichi kunis guyyaa hundeeffama mana maree daldala magaalaa Jimmaa 55ffaa ilaalchisuudhaan gaggeeffama. Fiigicha kanarratti saalaa fi umuriin hin daangeffamu. Namni hundi jaalalaan magaalaa jaalalaa keessatti waliin kan fiigu ta'a. Saala lamaaniinuu namni fiigicha kana mo'ate badhaasa qarshii fi badhaasa meedaaliyaa argata. Kana malees immoo sirna badhaasichaa kanarratti bakka keessummoonni gurguddoonii fi abbootiin qabeenyaa argaman irratti baandiin argame nu bashannansiisa isin bashannansiisa. Hamma sanbatni gahee fiigicha dorgomnutti ammoo gara baazaarii keenyaa dhufuudhaan meeshaalee barbaaddan iddoo tokkotti gatii madaalawaadhaan argachuu ni dandeessu. Namoonni tiishartii kanaan dura bitattanii jirtan sagantaa kanarraa akka nafu. Ispoonsarii sagantaa keenyaa Bishaan Top. Sagantaa kana kan qindeesse immoo Shagir Star Event and Promotion. Mana marii daldalaa magaalaa Jimmaa fi naannawaa ishee. Sagantaa keenya kana sanbata Jimmatti xumurree magaalaa Aggaarotti deebinee ol agarra.